warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itasalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA Kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Ajee kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaa booda walitti deebinee jirra. Turtii keenya torbanni kabajamoo bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo waliin taasifne bifa bareedaatiin walitti qindeeffannee walitti deebinee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Daayirektarri kiyya Faayisaa Addunyaa Kaameraaf Sagalee Nimoonaa Riittaati. Ispoonsarri uffata aadaa kiyyaa magaalaa Adaamaa naannoo Amadee gamoo giddugala gabaa Taaddasaa Dabalee jalatti kan argamu mana uffata aadaa keetii guddaan galateeffadhaani. Ispoonsarri sagantaa kana Allied Chemicals galatoomii jennaani. Hayyee kabajamoo bakkuma torbanni irratti dhaabne irraa itti fufnaa. Gaaffilee gurguddoo kaafnee jirra torbanii qabxileen ammas babbareedu ta'an kan nu hafannee jiru isaan itti fufne jechuudha. Mee miidiyaa irratti wantoonni hedduu arginee jirra garuu ammatti isaan yaadachiifne bara 2016 immoo kaka'umsa miira haaraatiin akkasii mannuuf kaasaa jira. Milkiiwwan akka waliigalaatti dameelee siyaasaan dinagdeen hawaasummaadhaan kallattii rooga maraanuu naa kaasuu dandeessa. Bara 2015 akka godina keenyaatti injifannoo baay'een milkaa'inni baay'een hojjetamanii jiru. Yoo xiqqaate hawaasa keenya bifa ittiin hiyyummaa jalaa bahuu danda'u sochiiwwan babal'aan jalqabni jira. Fakkeenyaaf qonna keessattis dargaggeessaafis carraa hojii uumuu keessattis fayyaa irrattis illee dinagdee waliigalaa jijjiiruu keessattis gama siyaasaatiinis tasgabbii siyaasaa ittiin uumamuu danda'u namni siyaasa kamuu deeggaruu danda'a. Garuu karaa nama miidhuun garaa obboleessa isaa kabiraa ajjeesuun osoo hin taane karaa yaada ofii qofaa ittiin calanqisiifachuu danda'u hubannoo akkaataa ittiin argachuu danda'u fi ittiin socho'uu danda'u bal'aa isaan godina kana keessatti bara kana jalqabbii gaariin dhume jechuu hin dandeenya. Gaafa sirriitti kaasnu biyyi kun gaafuma sirna kana ijaaruu eegalamuurraayi seenaa gaariin qabdu turte. Seenaan qabdu isin jedhu waggaa 100 turte kana keessatti biyya alaatti qamadii galfataati kan turte. Wanti biyya alaa ergitu hedduun isaa hin jiru. Garuu kan biyya alaatti galu hedduutu jira. Fakkeenyaaf buna ni erginaa garuu buna gara juusiitti deebi'e yookaan immoo piroodaaktii bunarraa oomishamu maastikaas haa ta'u saamunaa bunaallee haa ta'u waan bunarraa hojjetamu deebinee binna. Kanaaf waan akkasii san hiikuu jedhee mootummaan oomisha biyya alaatii dhufu hir'isuudhaan oomisha gara biyya alaa erginu immoo guddisuudhaaf jedhamee karoora bal'aadha kan qabame. Kana keessatti bara kana harka walakkaa isaa milkeessine jechuu dandeenya. Maaliif seenaa biyya kanaa keessatti godinni kun isa jalqaba avokaadoo biyya alaa kan erge godina kanadha. Bara darbee kana keessa jechaadha. Avokaadoon kun avokaadoo gabaa biyya alaa keessatti barbaadamudha. Oomisha akkasii duraan hin qabnudha. Deeggarsa kabajamoo pirezidaantii keenyaatiin biyya Israa'el irraa biqiltuu isaa finnee dhaabnee waggaa darbee kuntaala 900 ta'u yeroo jalqabaatiif gabaa Awurooppaa irratti dhiyeessinee gurguruu dandeenyeerra jechuudha. Kun milkii guddaadha. Bara kana immoo aga torbee kanaatti amma fulbaana keessatti kan gabaa Awurooppaa irra bahu kuntaala 5,000 qopheessine bara kana. Dachaa meeqa jechuudha? Dachaa 3-4. Dachaadhaan dabalaa deemaa jira. Inni kun milkaa'ina guddaadha. Maaliif oomisha biyya alaa erguun baay'eef namootummaan jedhu san yoo xiqqaate bara kana harka gaariidhaan jalqabni jenneeti ilaalle. Lammaffaa biyyi kun qamadii biyya alaatti galfataa turte. Isa kana muummee ministeera keenya qamadii waggaa 2 keessatti alaa galchuu hambifnee
haalaan erginaa jechaa turan. Ani yoo san kanatti dhaga'ame haala erguun keenyaa fi osoo iyyuu kaasii kana sirriitti oomishne jedhaatiin ture. Garuu qabatamaa mul'ate. Godinni keenya qofti bara kanaa kuntaala 65,000 qamadii biyya laa ergine. Shawaan baa qofti jechaadha. Isa kana dandeenyeera. Maaliif godinni kun duraan qamadii itti fe'ama. Akkuma isin jedha aanaa 3 seeftineetiidhaan qamadiin Ameerikaadhaa fe'amaaf. Amma isaan nyaachistee kanaaf immoo alatti erguu danda'uun milkaa'ina guddaadha. Kana keessatti garuu xaxaa guddaa ture. Akka qamadiin biyya alaa erginu kun hin milkoofneef dhakaan hin fonqolchin hin jiru. Maaliif seenaan kun akka sirna kanaan dalagamu barbaadamu. Keessaa akka Oromoon seenaa waggaa 150 biyya Itoophiyaa tana maqaasii jijjiiruu danda'u hin barbaadamu. Maaliif sa'a nagaa sa'a addunyaa hundi nagaa taate biyyi kun illee nagaa ta'etti qamadii ala erguu fi miti nyaata of danda'uu hin dandeenye jedhu gaafa hoogganan. Alaa gala qamadichi. Har'a galuu rakkoo keessa ta'a. Addunyaa waraanaan miidhama. Biyyi kunis waraana keessa dhaabbatte hongeen osoo jiru, awwaannis osoo jiru, koovidiin hagas biyya miidhee darbe kunis osoo jiru biyyi tun qamadii biyya alaa erguu miti ofiinuu uf dandeessi namni jedhee yaada hin jiru. Gaafa kana keessa ceenee qamadii erguudhaaf qophoofnu akka qamadiin kun hin milkoofneef haga doolaara biyya alaatti galchanii qamadii bituudha. Haga gatii isaa ol kaasanii bituudha. Haga kanuma facaasnee maasarratti miidhuudhaaf deemuudha. Duula guddaa keessa banechaadha. Waan ajaa'ibaati. Never ever give up ta'e dubbiin. Kana ta'e kana keessa ceenee jirra inni biraa piroojeektiiwwan uummataa uumamu bal'aa isaa bara kana milkeessineera. Naannoo piroojeektiin godina kanatti kanaan dura ture guddaa akka jedhamu waggaa tokkotti miliyoona 360 ture. Bara kana keessa garuu biliyoona 2 fi qabxii tokkoon kan ta'u piroojeektii eebbisiifneera jechaadha godina kana keessatti. Piroojeektiin kunniin piroojeektii baay'een isaa akka faayidaa uummataati. Riqicha qabaa, bishaan qabaa, daandii qabaa, guddaan isaa immoo manneen barnootaati. Manneen barnootaa baadiyyaa keessatti ilmi qotee bulaadha. Oolmaa daa'immanii kun hin jiru. Manneen barnoota bu'uura booroo jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa labsee gadi buufne kun magaalaa keessatti fakkeenyaa fi daa'imni waggaa 3 waggaa 4 yoo afaan hiikkachuu dandeessu manneen barnootaa bu'uura booroo yookaan oolmaa daa'immanii fidu. Hamma kutaa tokko geessutti achitti waa hunda fixatti. Kan qotee bulaa garuu gaafuma umriin isaa 8 ta'e kutaa tokko seena. Xumura irratti garuu ijoollee kanaan wal dorgoma. Gaafas ilmi qotee bulaadhaa kompiitii gochuutu dhiba. Kanaaf manni Oromoo bal'aan immoo baadiyyaa jira waan ta'eef gandoota baadiyyaa hunda keessatti manneen barnoota bu'uura booruu akka ijaaramu gooneera. Kanaaf immoo barsiisaa ramannee yoo xiqqaate walakkaan daa'imman baadiyyaa jiranii oolmaa daa'immanii akka seenuu danda'aniif godina kana keessatti bara kana baay'inni guddaan kan bahe manneen barnoota bu'uura booruu kanarratti. Kanaaf immoo manneen barnoota hafan keessatti haala mijeessuudhaaf qulqullina barnootaa dabaluudhaan egeree biyyaa ijaaruudhaaf dhalli hadhaa kun teekinooloojiidhaan beekumsaan addunyaa irratti dorgomaa ta'uu akka danda'uuf hojii bal'atu beesikalii jala hojjechuu eegalame. Inni biraa bara kana naannoo biliyoona 1.7 galii qofa galchine godina kanaaf. Inni kun waggaa 3 duubatti deebitee godinni kun naannoo miliyoona 500 galii inni galchu. Waggaa 3 keessatti dachaa meeqaan biliyoona 1.7 naannoo ta'u galii galchine. Inni kun immoo deebi'ee uummata kanaaf piroojeektii kanarra akka ooluu danda'uuf hojii bal'atu hojjetame kan akka dandamachuu danda'uuf hojjennee jechaadha. Kanaaf waliigala isaa dinagdee isaa akka jijjiiramuuf faayidaa isaa akka jijjiiramuuf deeggarsi godhamee bal'aadha. Garuu haa ta'uutii ammallee fedhii uummanni qabuutii fi mootummaan qabu san bira bal'inaan hin geenye. Kana kan akka bara kanaatti milkiitti gaafa laallu bara itti aanutti hirtaa. Wanti guddaan ilaallu karoora xiqqee dheeti mootummaan kan karoorse. Amma hojjechuu hin dandeenyedha. Akka hojjechuu dandeenyu mallattoon hin jira jechaadha. Kunuu ragaa ta'a. Uummannis amma ka'eera. Maaliif warri jijjiiramee keessaa bahee jira. Warri faayidaa kana dhandhame jira. Rakkicha keessaa akka baanuu dandeenyu ifatti argine. Kanaaf maaliif bal'ifnee fakkeenyaaf waggaa darbee
naannoo nama 125 kan fayyadamaa goone qonna keessatti. Nama 500 keessa. Maaliif bara kanaa 300 maaliif fayyadamaa goonu? Erga gochuun keenya hin dandeenye ta'e humna qabnu humna dandamannee kan jedhu irraan bara kana karoora baay'ee bal'aa ta'e karoorfannee jirra. Isa kana hojjechuuf immoo adda ba'a barana. Kan humna qabuu fi humna hin qabne kan kutannoo qabuu fi dugda koo kan jedhu hin dhabamu jechaadha. Maaliif waan guddaadha. Waan waggaa tokko keessatti milkeessuu dandeenyudha. Milkeessine taanaan immoo tootaalii godina keenya jijjiiruu dandeenya. Kanaaf hojii baay'ee bal'aa ta'e dargaggeessa hedduutti milkeessinu bara kana. Ijoolleen yuunivarsiitiidhaa bahan shawaa bahaa keessa jiran baay'ee isaa diinagdeetti kan galchinu. Qotee bulaan yoo xiqqaate 300 ol ta'u yeroo bonaa keessatti kan qonna irratti bobba'u ganna qofa osoo hin taane jechuudha. Gahuudhaaf hojjechaati jirra. Manneen barnootaa hunda gannoota keessatti milkeessuudhaaf qabamee jira. Ala ergii jennu kan amma fakkeenyaaf bara kana saliixii oomishaa jirra. Atar boonsiitu fayyadamu jira. Amaariffaan akurii atarii jedhasan. Bolonqee oomishaa jirra. Avokaadoodha. Teemira jalqabnee jirra. Kanneen immoo bara kana yoo bal'ifne akkuma avokaadoo gara gabaa biyya alaatti dhiyeessine kan bara 2016 booddee immoo oomisha kanneen biyya alaatti dhiyeessuu dandeenya. Karoora baay'ee hiixataa ta'e waan bara 2015 milkeessan irratti dhaabachuudhaan waan hin hojjetamne irratti namni hin karoorsu. Waa bu'aa dhandhamee ilaale san caalmatti milkeessuudhaaf karoorsa waan ta'eef akkaataa karoorri qonnaallee ammatti naa kaafte baay'ee tokko bareeda. Ammallee bara dhufu akka godinaattis ta'e akka Adaamaatitti wantoonni isin akka godinaatti oomishtan Adaamaa kana tuqanii bahu waan ta'eef dachaa dheedhee yaada. Haalonni mijatoo godina Shawaa Bahaa kana keessatti jiran abbootii qabeenyaa biyya alaas ta'e biyya keessa jiraniif gara godina keessanitti dhufanii hojjechuudhaaf wanti hanga ammaatti kaafne bareedatee garuu bara 2016tti waan addatti kanallee qabna yoo kan naan jettu ta'e isa kaafne gara gaafiitti aanutti ceena. Waa baay'ee qabna. Wanti qabnu Shawaa Bahaa keessatti hojjettee wanti bu'aa dhabdu hin jiru. Namni hagammaa godina kanatti hojjetee bu'aa guddaan argatin hin jiru. Sababni isaa godinni kun waa hunda qaba. Qabeenya rabbii kenneef qaba bishaan. Haala qilleensaa gaarii qaba. Biyyoo qaba. Uummata kana hubate immoo hin qaba. Isarra darbe immoo Shawaa Bahaa keessatti yoo oomishte oomishni kee akkuma ati kaastee kallattii kamuunuyyuu gabaa gurguddootti dhiyeeffachuu dandeessa. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa guddaan keessa jira. Konsepshiinii magaalaa kanaatiif yoo dhiyeeffatte iyyuu bu'aa guddaadha. Lammaffaa sana dabartee Bishooftuun jira. Shaggar jira. Paarkii kanas hin qabdanii. Godina haayiweeyii lama qaboo jiraatu godina kanadha. Daandii hedduu qabna. Walitti hidhamiinsa gabaasa guddaa qabna. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf namni as keessatti dalaguu barbaadu yoo jiraate haa dhufu harka namaanis simannaa akka bu'aa guddaa buufatus inillee yaaduu qaba. Kanaaf godina kanatti dhufanii gaafa hojjetanu warra gammaa hojjete hundi bu'a qabeessadha. Nuti immoo karoorri keenya kanaa ol deemudha. Fakkeenyaaf industirii baay'ee investimentii baay'ee babal'isuu barbaanna. Kana keessatti waa silaa guutuu qabu hunda guunnee nama dhufu hunda keessaa biyya alaa warra jiran warra biyya keessas jiran Shawaan Bahaa jechuun waan oomishte Finfinneetti dhiyeeffachuudhaaf alaa immoo amma fakkeenyaaf maashinii maatiriyaalii alaa galuudhaaf karra jira. Raayipoortii Mojoorraa qabnaasi. Meeshaa alaa galchuu asumatti argata. Asumatti buufatee asumatti hojiitti galuudha. Hojiitti galuudha. Baay'ee bareeda. Gaaffii tokko osoo hin kaasin kan hin dabarre uummanni godina Shawaa Bahaa jaalala addaa sii qaba. Kana maafan kaasiseeti. Hagam tokko milkii kee keessatti uummata qabattee akka deemaa jirtu agarsiiftu ta'a jedhee yaada. Akka fakkeenyaatti illee waamicha lammummaa biqiltuu dhaabuu kan hojiinis raayyaadhaaf deeggarsa. Isteediyeemii guutuu bakkuma deemtetti hawaasni si faana jira. Maa inni garuu citiinsaa? Citiinsaa amma citii bal'aa waan qabanatti fakkaanne inni guddaan ani gara kiyyaan uummata kanaaf waan nan godha.
Uummanni immoo kan isaanii anaaf galata galchan osoo hin taane anatu galata guddaa isaanii galchuu dhaqaba. Maaliif hojjettee akkuma kaastee waan mariisifne waan hojjedhaa jenne uummata nurraa fudhatee hojjetedha. Kanaaf uummanni kun fakkeenyaaf gaafa nas dhufu Shawaa Bahaa keessatti qonni hektaara 9,000 gaafasii bifa haaraan karoorsaa gaafa pirezidaantiin jedhanuyyuu 35,000 karoorse. Guddaa karoorsuu kiyya 9,000 irraa kaase. Galatoomi jedhama. Gaachumaanu. Ayyee. Isteejii kana eeggadhu. Boonga kanatti daballuudha. Kanaaf 30,000 gaafan godhu uummanni ji'a tokkotti 30,000 facaasee fixe. Ji'a tokkotti gaafasii pirezidaantiin dhufanii irra naanna'anii ilaalanii karoora godina Shawaa Bahaa maaltu 30,000 godhe 65,000 lafa ammoo ji'a tokkotti immoo 35,000 itti dabalaa jedhan. Amma rifannee marii goonee uummata biraan geenye. Gaafa uummata biraan geenyu isinumti waan itti hojjennu fidaa malee yaadinaan hin jedhu malee. Waan tokko yaadinaan akkuma isaan jedhanii gaafa facaasan qamadii dhumu jettaan keessatti 65,000 isaan nu kennan san 63,000 2,000 qofa turraa hafeeti 63,000 facaasuu dandeenya jechuudha. Uummata godina Shawaa Bahaa kabajaa fi jaalala guddaa isinii qabna. Guddaa galatoomaa isinii jedha. Kanaaf uummanni keenya gaafa rakkoon akka biyyaattis nu qunname isa qofaa miti. Isuma amma daangaa irratti rakkoo nageenyaa naannoo nu daangessu kan hojjennu jirullee uummata halkan bokkaa keessa aduu keessa bakkee taa'ee agabuudhaan daangaa of eegudha. Waraana naa ergaa waraana naa eegu daangaa kun jedha. Daangaan Oromoo sarbamuu hin qabu jedhee uummata daangaa ofirratti du'aa ooludha guyyaadhaan. Gaafa gara misoomaa deebi'es uummata waan ajaa'ibsiisaa kana waggaa 2-3 keessatti oomisha biyya alaa erguu dandeenyu uummata mirkaneessadha. Uummata immoo nyaataan biyyoo qotee waan jennee nurraa fudhatee tole jedhee ajaa'iba kan hojjetedha. Kanaaf fedhii uummata kanaatiif waa inni barbaaduuf hin hojjenneef ganaa nu waafa. Kanaaf kabajaa guddaa jaalala guddaa uummata kanaa qabna. Ammas kana caalaa waan dandeenyu hunda gooneeti halkanis guyyaas uummata kanaaf tajaajilutu nu waafa. Gajjennee ganaa tajaajila galata isaanii jechuumaaf. Guddaa galatoomne. Milkaa'ina hanga ammaatti akka godinaatti argame kana keessatti waan miidiyaa irratti ilaalu tokko jira. Sirriitti namni galateeffamuu qabu waan ta'eef deeggarsi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa akka ture. Kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaas dhiyeenyaan siin faana jiru. Godinni Shawaa Bahaa tanaan dura qonna kan hojii wal qabatee badaa maqaan ishiin jiru jedhee yaada. Sababuma sanuuf xiyyeeffannaan addaa isiniif kenname moo kabajamoo pirezidaantii keenya wajjin hariiroo addaa qabda? Gaariidha. Wanti addaan jiru. Wanni addaa jiru jalqabaan akkuma si jedhee ogeessa qonnaatiin bulchaa ta'e hin beeku. Bulchaa godinaa gaafan ta'u kabajamoo pirezidaantiidhaan natti ulfaatan jedhee hin ture. Ani qonna qofaan hoogganaa waan ta'eef. Achumaan na gargaartanii jennaan hojii biraa maal tan qabatanii man gargaaraa jedhan. Amma gargaarsi isaanii guddaadha. Godina Shawaa Bahaa keessatti deeggarsi isaan nu godhanii baay'ee guddaadha. Wanni wal xaxee bal'atu ture godina kana keessa. Osoo isaan nu gargaaruu baatanii wanni baay'een hin milkaa'u. Gunni ga'ee? Miraaf keenya guddaa galatoon. Galatoon maal dheertuudhaan fittan gabaabaa dheettee? Galatoon miraaf? Lafti qotee bulaadhaan irraa fudhatamee ture. Abbootiin qabeenyaa fi maxxanaan lafti amma qamadii irratti oomishni jennu kun hundi harka qotee bulaan ture. Nama biraatu irraa fudhate. Namni biraa irraa fudhateeti qotee bulaadhaaf kiraa kafalee lafa qotata. Abbaan lafaa sun immoo namicha irraa bitate saniif waardiyyaa ta'a. Hojii guyyaa hojjetaaf. Fakkeenyaaf namni hektaara 3 bishaan keessaa qabu tokko lafa san waggaa 2 abbaa qabeenyaatti gurgureeti. Namichi sun immoo shunkurtii yookaan timaatimii dhaabaa
namicha sanii fi inni shunkurtii fi timaatimii san bishaan obaasaaf abbaan lafaa sun erga lafatti gurguratee booda hojii guyyaa guyyaallee lafa ofii irratti kiraa hojjeta. Godinni kun bal'aan isaa lafti isaa akkasitti qabameera. Abbootiin qabeenyaa magaalaa gurguddoo kana Shaggarii Finfinnee dabalatee keessaa dhufaniiti kuduraa kana asitti oomishu bal'inaan. Kanaaf isaan kanas keessaa baasuudhaaf deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaa baay'ee guddaa ture. Abbootii qabeenyaa gurguddoodha. Caasaa isaaniis diriirfatanii turanii. Uummannis fedha qaba akka waan kana keessaa baanuudhaaf kana keessatti deeggarsa guddaa nu godhan. Kun shakkii tokko illee hin qabu. Milkaa'inni keenya achirraa eegale. Fakkeenyaa fi waanuma tokko fakkeenya isinii kaasuudhaaf waan qotee bulaan tokko kaase. Kabajamoon pirezidaantiin keenya dhufaniiti qamadii daawwatu. Gaafa qamadii maasaa san daawwannu iyyuu abbaan maasaa sun hin turre. Karaa deeman. Barii isaa gaafa lammaffaa waajjira kee dhufaniiti. Kaleessaan waajjiran bakka qonnaa koon turre rakkadheen karaa deeme garuu pirezidaantiin dhufan jedhanii ture na qunnamsiisii jedhan. Maal taatanii jedhan. Lafa akkasitti qunnamanii yeroo biraa isaan dhufan dubbistanii maal jennaan lafa qunnamuun qabaa jedhanii. Osuma haasa'u immoo boowwee gale. Maal taatanii gaafan jedhu ani nama du'ee galee nama rakkoo keessa ture abdii kutatetu har'a deebi'ee natti miin gaafa jedhuni namichi kun lafa qonnaa bishaan keessaa hektaara 3 qaba. Hektaara 3 kana kireessa waggaa 2. Waggaa 2 gaafa kireessu gaafuma waggaan tokko dhumu qarshicha fixate. Gaafa fixatu namicha kireeffate sanii ammas waggaa 2 naa dabalii jedhan. Kan biraa waggaa 4 dabalata. Gaafa waggaa 4 dabalatu namichi kun ganaa waggaa 1 qofa fixe. Waggaa 3 ganaa lafti duwwaa qotate jira namicha. Osoo akkas ta'u gara waggaa 5 ga'e. Gaafa waggaa 5 ga'u namichi kun waggaa 2 irraa fixate waggaa 3. Waggaa 3 keessatti waan kiraa waggaa 5 isa fixe. Qarshichi hin jiru. Namichi immoo waan nyaatu hin qabu. Lafa biraan qabu. Ijoollee hedduu qaba. Kiraa hojjeta. Gaafana lafti kun abbaa deebi'uu pirezidaantiin jiraniiti. Warra lafa kana abbootii qabeenyaa kana kireeffatanii qotee bulaa iyyoomsan kana irraa kaafne miti. Raariin hunda isaanii. Jara kanaaf immoo motor paampii kenniniif. Humna hin qabanii. Sanyiis xaa'oof kenniniif facaafatan. Qamadii hektaara 3 kanatu akka gaarii gahe. Nuti amma seenaa kana hin beeknu annee qamadii isa gaafa laallu qamadiin akka gaarii gaheera. Namicha kanatu iyyuu idaa waggaa 3 sanarraa haqxaniiti. Lafa kana kan ittiin facaasuuf rakkadhe motor paampiidhaan haa kennitaniiti. Sanyiif xaa'oo haa kennitanii qamadii kana fakkaatu kana argadheen jira. Lafti koos naa deebi'ee oomishatti oomisheen jira. Seenaan kun bifa haaraan amma dhalate waan ta'eef nama kana naa godheen galateeffachuu barbaada jedhanii dhufanii jechuudha. Kanaaf deeggarsa akkasii keessatti waan guddaa nu gargaaru. Lammaffaa hojii hojjennu keessatti baay'eetu hin qufani. Fakkeenyaaf amma waan ajaa'ibaa akkasii hojjenne jennee gaafa nuti finnu hojjechuu akka dandeessan amma agarsiisaa jirtu. Garuu kun gammachuu hin qabu nuun jedhu. Inni afaa bakka hojjechuu dandeessan waan si gammachiisu hin qabu. Nama meeqa bira geesse ganadhaan. Gana meeqa bira jirtu jedhu. Hundachiiftu addaati. Deebanii muummichi ministeeraas dhufanii maasaasanii ilaaluudha. Isaan immoo laficha beeku naannoo sana kana dura. Naannoo akkasumatti lafa ba'uu gammoojjii ture deemee facaafamu akkasumatti dhukkee awwaaraa qofatu deema. Isaan immoo kan xiqqoo isaan itti gammadanii lafa kanaan dura hongidha jedhamee taa'ee bu'aa malee taa'u kanarratti oomisha kana oomishuu danda'uun keessanii qabeenya qabdan akka of ilaaltan. Bitaa mirga keessanii akka waan qabdan akka of sagattaatan jalqabaa jirtu. Kana caalaa sagattaa qabeenya guddaa qabdu jedhanii. Kanaaf inni guddaan isaa Shawaa Bahaa keessatti hojii hojjennu kunniin hojii akkuma biyyaatti illee inisheetiiviiwwan bal'aa milkaa'uu danda'u keessatti hojjennu keessatti gaheen godina keenya qofaa miti. Godinuma hundaafuu akkasumatti deeggaru. Waan hojjennu kana torbaaniin ni ilaalama. Progresii fiduu qabdan jedhama. Akka amma bakkeedhuma ilaalamu akkana qofaa miti. Fakkeenyaaf waan hojjettu kana hunda gosa hojiitiin torbaaniin gaafa kabajamoo pirezidaantii ilaalanuu
fiigariidhuma isaa jijjiiruu qabda. Yoon jijjiirate hin beekan. Amma waan godina kana hundaa fi gabaasni dhiyaatuuf torbaan kana mana barnoota bu'uura boruu 100 ijaaree jettee torbee lamaan dhufullee 100 ijaaree gaafa jettee hin beeku. Hin ta'u. Dhibba tokko hojii irra jirtu. Kanaaf itti dabaltee ijaaruu qabda. Itti dabaltee qotuu qabda. Itti dabaltee qusachuu qabda jedhan. Kanaaf piroogreesii akkasiisan keessatti fiidbaakii kennaa deemu hojii hojjennu kana yeroo baay'ee keessaa fiilii irratti isaa ta'u qotee bulaa jajjabeessuu keessatti illee haa ta'u bahanii waa bal'aa uummata cinaan dhaabatu uummanni immoo gammachuu guddaa qaba. Gaafa isaan dhufanii maasaa ilaalan akka odeefsiin jedhee 30 irraa kaasanii 65 uummanni kan galchuuf kaka'umsa qabu. Gammachuu qabu gaafa daawwannaa akkasii argan jechuudha. Waan ajaa'ibaati naatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf isaan akka jedhani siin deeggaru malee hojii maaliin qaba kan jedhu sun qabxii guddaadha. Tarii zaan qabnullee gabaabbataa jira na fakkaataa daayireektarri kiyya akka naa kaasaa jirutti ergaa hawwii nama galateeffattu carraas ilaalla. Inni guddaan isaa yeroo akkasii kana keessatti hooggansa kennuun baay'ee ulfaataadha. Haala nageenyaa akkasii keessa teenyee haala dinagdee addunyaa akkasitti raafamu kana keessa teenyee akkasitti hooggansa akkasii kennuu keessatti baay'ee ulfaataadha. Isa keessa teessee immoo bu'aan argattu baay'ee mi'aadha. Aarsaa guddaa kafaltee xaarii guddaadhaan boqonnaa dhabdee halkanis guyyaas hojjettee hojiin argattu kun bu'aan argattu kun bu'aa yeroo kamiyyuu caalaa bu'aa fooyyedha. Bu'aa dagatuu illee dandeettu. Seenaadha waan ta'eef. Kanaaf isa keessa teenyee hojii akkasii erga jalqabbii agarsiifne bara itti aanu kana keessatti karoora guddaa qabna, hawwii guddaas qabna. Yeroo bara 2016 keessatti jijjiiramni dinagdeedhaan siyaasaadhaanis nageenya godina keenyaallee mirkaneessuudhaaf karoora bal'aa qabna. Isa kana mirkaneessuudhaaf uummanni godina keenyaas hooggansa godina Shawaa Bahaa guutuun jiru gubbaa kee jalaa jiru hunduu tokko ta'eeti gaafa hojjennee waan kana milkeessina waan jedhuun qaba. Kana achirraa hafee bara itti aanu kun bara nagaa akka nuu ta'uu nan hawwa. Bara wanni karoorfanne kun hundi ittiin milkaa'uu danda'u. Bara badhaadhinaa akka nuu ta'u. Bara wanni yaadne hundi guutuu uummata keenyaatiif daangaa daangaatti Oromoon tokko ta'ee nageenyi bu'ee waan facaafate kan ittiin hammatee kan horsiifatu ittiin milkaa'ee kan hojjetus kan daldalatus bu'aa ittiin argatu akka ta'u hawwii kiyya guddaadha. Kana keessatti wanni hojii hojjetame keessatti galanni guddaa dhugaa dubbachuudhaaf inni jalqabaa galchuu barbaadu uummata godina keenyaatii fi uummanni kun uummata waa hunda hojiin qindoofnee milkaa'ina Shawaa Bahaa irratti dhufe jedhamu kana nu milkeessuu danda'edha. Nu cinaa dhaabbatee waan jenneen hunda tole jedhee hojii hojjechuu dandeenyedha. Uummata kanaaf kabajaa guddaan qaba. Lammaffaan kabajamoon pirezidaantiin keenya waan nuti hojjennu kana nu gaggeessuu qofaa miti. Amaluma hojiitii fi amaluma gaggeessummaa keenyayyuu nama nu qaranidha. Maaliif duraan waan hojjenne fakkeenyaa fi waan kana hin dalagne jennee karoorfannee waan sun gaafa nu milkaa'e hin gammanna baay'ee. Namni akka keenya gammadu hin jiru. Amma humna keessan hin beektanii wanni hojjettan kuni waan si gammachiisu osoo hin taane akka hojjette waan of agartee fi dachaa kanaa ol hojjechuu dandeessaa waan xiqqootti hin gammadinaa jedhan kuni xiqqii nutti uumeeti hojii bal'aa akka hojjennuuf keessa keenya jijjiireera. Kanaaf hooggansi baay'een karoora isaan gaafa karoora ammasiisii kennan gaafa ati milkeessite si jalaa bal'isu. Humna qabdaa jedhu. Gaafa si bira geessiteeti akka biraasitti dabalu. Akkasumas hojjennu hooggansa baay'eetu as keessatti oomishamee bahe. Kabajaa guddaa isaanii qabna, jaalala guddaa, galata guddaa hin qabaa fi milkaa'ina godina Shawaa Bahaa keessatti illee gahee guddaa qabu. Hojii hojjetame kamuu keessatti deeggarsi isaanii sobbee jiraachuu baate hin milkoofnu dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan galateeffachuun barbaada. Kana achirraa hafee maatii kootiis haadha manaa koos haadha koos waliin jiraanna manatti deeggarsi isaan nu godhan baay'ee guddaadha.
أنا واي منا يا دين بيو وجول كوتيس شور كان الرقم هذا منا كوتي ده أنا جانا ما سبعنا نوجد مكاننا galgalasi yoo galee haga sa'a 3 hojjetamutu jira bilbilaanis kaan immoo laaptooppii irratti waan godina kana keessatti hojjetamu hunda halkan karoorsan bula waan maatiin koora jiru immoo isimatu danda'a. Tumsa akkasii osoo godhama baatee humna guutuun hojjechuu dhabuu danda'a waan ta'eef galanni koo isaaniif kan jedhudha. Xumura irratti miidiyaa keenya hordofaa faana irrattis yuutuubii irrattis nan argaa. Namoota yeroo baay'eetti dhiyeessitus namoota milkaa'aniif muuxannoo olaanaa fudha. Akkaataa chaalenjii keessa isaan bahan beekumsa isaan qaban nan argaa ture. Atillee galata guddaa qabda. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenya kana fakkaata. Ispoonsarri kiyya Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaati. Ispoonsarri uffata aadaa kanatti kan na bareeche magaalaa Adaamaa naannoo Amadee Iddugala gabaa Taaddasaa Dabalee jalatti kan argamu keetii uffata aadaa guddaan galateeffadhaani. Koraanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo.